gaafata quudhatanii shira qaba jedha ana dhiiga kiyya rabbitu isinitti mi'eesse maal jechuun anoo habika meeqa reefu mana tokkoon na harkisaniitiin tarabbii jalaa baqadhe maal asooyi wallaahi laazim dadhabadhee hin jira nama fa'a. amma waan tokko jira beektaa warra ummata caalaa feemasii akka rabbiititti sagaduutu jira jedha nuti jidduu kanatti rakkanne jedha silaa rabbii gaditti akka mootummaa naannoo oromiyaa durii baanu rabbii gaditti mootiin kenna ummataa jedhe mootummaan ka qawwee qabu ka waraana qabuyyuu mootiin kenna ummataa jedhe lammaa magarsaattu jedhe jechuudha. I don't know. Anama dursi ummata kennamuu qaba yaada jedhutti amanaa yaada jedhutti amana. Anama osoo wallahi geemin qaxaroo qabaadhee gargaarsi irra oole dubbii takka malee geemuma san hambisa. Thank you so much. Anis akkasuma. Because hawaasa kiyya beelayaa jiru muka jalatti akka waraabessaa dhalaa jiru sila wallahi simmeetii kamiin akka nama dura dhaabadhee ija namatti bobaasu fi kaan hin qabu. Anaa miti hundaafuyyuu warri tapha beellamaa qabullee obboleewwan kenna. Nuti lamaanuu ija mirgaatii fi nu bitaati jarillee baatii 3 2 sanii olitti dadhabanii geeftarootatti himatanii hordoftootatti himatanii viidiyoo hojjetanii midhaamanitti qophaa'anii eeggataa jiru. Yoo kana jechuun immoo guyyaan kun guyyaa fuudhaa yookiin heerumaa yookiin guyyaa du'aan taane wanti fuudhaaf heerumaayyuu guyyaa fa'aa muraachisiisan. Yoo namni du'eeyyuu aga firri fa'aa dhufuu midhaamin jedhanii namni janaazallee oolchanii barfira agarsiisuun haadha abbaa waan akkasii nama jalatu agarsiisuun jira. Just game no. Oromoon kun ingiliffa kana afaan oromootti hiikuun beeku malee game is just for funny jetti faranjiin. Rakkoon oromoo ingiliffa kanan beekan ka timirti naxaanaachoo jechuun warra tiktok kana baana oromoo guutuu hawaasa guutuun baana warra feemasii akka waaqaatti laalu kana baana. Gaming it is gaming for funny dhafi gaming. Nusan beeyin. Amma geemaroonni zabana kana bar mooyateetuma anaamilee kiyyana tuqamee leenca 200 arganne doolaara 10,000 shaqqallee jiree warra moolana tuqame jedhu jira. I don't know. Mangalwan. Ani leencayyuu dhabee taabtaa biyyoo mooyadhee geemii walitti dhufne win lose dha geemii irratti kalaalama. Win lose. Haftaami ta'uu barbaada sadaqaa barbaada gobandimi siyaa baruu deeyaalbooraan akka rabbi ta'e jetti. Yookiin akka rabbi nu ta'e sadaqaa fi kadhanna obboleessa kiyya obboleettiiti. Kanaaf an hundaafuu warra asliin shira qaba jettanillee shira rabbiin mataa keessanitti agartu. Kanurraa beelayaa jiru ummata. Isinitti maara. Kanurraa beelayaa jiru ummata. Ummanni keenya rakkataara. Haadha ormaatu awwaallaa andeen gaddallee laayif irratti dubbadheera. Teenna gadi fageessinaa mammaayisa oromootu yaa'ay. Sinii galee miti. Kanurraa beelayaa jiru ummata abbaan feete shira jedhi abbaan feete saqqalami gargaarsi hin guurama saba kiyyannarraa beelayaa jira yoo jette dhuftee bira dhaabbatta yoo biran dhaabbadhu jette mootu shigiriyeen lam homaa rakkoon takka hin jiru dirqama namni sirraa fuudhu hin jiru jechuudha. Ka bashannanuu barbaadu kasitti tole sabni kee bilisummaa keessa jirus deemi geemii kee taphadhu. Fataa bara nuti yeroo miiri nuti tolee geemii taphannee ittiin bashannannuuf kolfinu hin qabnu ummata nurraa dhumaa jira. Haadha abbaa keenya garafamaa jira. Haadha teenna harmeen udeettee muka jalatti da'aa jira. Beeloftee waan nyaatu dhabaa jirti. Rakkoo keessa jirru. Isin warri isinitti tole deemtanii geemii taphachuu dandeetta. Warri akka kennaa quuqama sabaa qabu dhufe ishinin gibsumuun beelayaa ofii bira rakkataa ofii bira haa dhaabbatu. Uummata akka shirri kana keessa jiru hin jiru ka geemii taphatus deemee haa taphatu
قومته في غرغار فيها غرغار نولي تنتنين رب الولين هاتو رب ركتا ولين هاتو أمتك إنّا يو دولار تكلي أرجنيف أمتك إنّا غرغار سجافنا يو رغمات ركتا كنا غرغار وشرة تفكاتي أصلي هنيا شفتو أبابتو مثلا كلام أمتايج إيجاشريت أبا فيت مانتا أبا ما فيت يفعل سولا من أيمن كنا كنرا أنا واي جاي مترتي يادن كنلو غرغارسي وصوبك كان سام الرابوته دوران اللي يعني تكو غرا هرات ولا سام تراهين ترى يو غرغرين كبايا تداته ورجيمي كبو غرسا في ورغلون تنكم النداته ساعتي سدي متي غانا مساعة تقرأ إيجالي ساعدي دمي أقول هو وجرة ديما جتشو يو وجرة أبطو تات كارغا وليلتفا نتي هواسا كهواسا كبتم مويا تافي كهواسا إرغم مويا تافي كهواسا تفتم مويا ما يوصل فلال سو كنرات سوال تتقو باني نتي طلايجو وسوال تتقو باني أنا بمفر ياتو والله في مثين أورمو ميديا كان جرو كانسو داتو سنجرو ككبا جو كفجر nama hawaasa ufiitti ergameetu hawaasa na caala jedhee mooyataa fi kaan hawaasa caala jedhee mooyataa isu innaa yaallan xiiqii osoo waliin qabuu baanne natti tola ani wallahi hamtuu nama takkamiituun qabu hamtuu raachullee hin qabu hamtuu ustaazallee hin qabu lamaanuu hiriyyoota kiyya deeggartoonni ustaazallee nurraa obsa deeggartoonni raachullee nurraa obsa nuti faayidaan arganu tokko hin jiru ummata keenya gargaaranna jenne ustaadam dalle dhayne taab goona yoo waan kenninuu qabaanne kana yoo dhabne waan goonu qabnu raachullee dhayne taab goona ummata keenyallee hin gargaaranna jenne yoo sun isinii ta'uu lemootu tapha raachullee dhaynu tapha ustaadallee dhaynu jarri abbaan yoo rabbi laaffiseef hawaasa keenya dhufanii nu haa gargaaran nuti ummata gargaara yoo walii galle mootu tapha ustaadallee hin dhayna karaachullee hin dhayna ummata keenyallee hin gargaaranna kanarra wanni fallaxan qorraxan manaamen jedhu rabbiin nama jiraachisa wanni asirratti wal asfaraaranii hin jiru bifaa bilsuura makeenna garagara omara koon jiru nuti gidee marsii deebisuu nu barbaadetti attaaq nama goone marsii deebisuu hin dandeenye eenyuma ol dhoqqee namatti faaluu fi hawaasallee amansiisuu dandeenya waan ta'eef homaa girrigirriin uuminaa jechuudhumaa fi namu hordoftoota mataa isaa qaba nuti amma kaayyoon kenna attaaq nama godhuu miti ebaluutu nu caalaa miti namni nu caalu illee hin jiru namni nullee nama caallu namni hunduu baati sagalee dhalatee nuti dhiiga tokko Oromoodha. Hawaasni mootu alhamdulillahi rabbil aalamiin hawaasa ganda tokko qofaa miti ka beelayaa jiru Arsiif beelayaa jira Shawaaf beelayaa jira achi keessatti warri Tuulamaa jira warri Arsii jira Amaaruu jira Shirkaan keessa bazii hangiru ijoolleen keenya warri gandaa yaaddanillee itti wannoo jettan natti tola. I don't know yoo namni tokkochi hawaasa isin hin caalanne ni ilaallatu. Isinumaan laallata dogoggora seenaa furan dalaguudha yoo danda'ame warri beellama qabdan girrisaa keessa nurraa qabadha warra shira qabda maarree jedhu sa'aatii waliigaltee yoo jiraate sa'aatii isinii kennina isa xaalle nuti ummataaf dalayna waan taaneef mootummaan ummata sa'aatii ummata isinirraa sossobnee isinii kennina yoo mootuu kadhidhame taate nu ganama sa'a tokkotti eegallee haga alada sa'a tokkotitti gargaarsa kennitti kun abbaan barbaade deemee leenca isinitti haaromsu nuti mootuu doolaara takka ummata keenya gargaarannaa jechuudha homaa rakkoon qabu bakka geemaa leencan dhaqanii bakka gargaarsaa birii takkaan dhufanii gargaarsa namni waan qabu kennaa kadhabe du'aayii godha waan ta'eef nu mallee barooma akkas nu barbaachisu nu onneen qulqulluu onneen rahmata qabdu qofa barbaadna malee dirqama haftaamii gurguddaa birrii bakka kaaya dhabee fi leenca taaftaam godhu nu barbaachisu gargaarsa irratti what happened asirratti maa geemii tujjaara dhaqee leencaaf tiktaakirri taaftaam godha rakkata moo ka gargaaru nama onneen isa rahmata qabu gabayaa nu garagara waan wal dadhabaniif wallaalle malee amma fakkeenya ijoolleen biyya arabaa leenca bakka footee kennituun beektu akka itti kennituun beektu uummata ofii gargaarachuu dandeenya. Diyaaspooraallee warri leenca kennuun barbaade dhufee uummata isaa gargaarachuu danda'a. Warri mootuu giiftaraa deemeetiin geemii taphachiisuu danda'a gabayaanuu garagara shigiraallee. Giiftara keessaa immoo warri aantummaa uummataa agarsiisu dhufee uummata ofii gargaaruu danda'a. Amma dhugaan gocha yoo ta'e giiftara yeroo gargaarsaa ilillita kan kennine yeroo taphaa mootuu leenca 10 15 kennuu jira leenca 5 6 kennuu jira. Giiftarri hundi akka tokkotti yaadu
si warri yeroo gargaarsaa ilillii takkan kenne doolaara takkan kenne geemii keessan deema giirtaroonni mootu gidee gargaarsallee uummata keessan bira dhaabbattan yeroo taphallee taphachiiftan guyyaa san koottaa jarallee taphachiisa warra proogiraama qabdullee uummata keessanillee gargaara gabayaanuu garagara wanni shira jedhamu kanuma natti fakkaata ayyaanni kiyya garuu guyyaan hin ta'a osoo balaan buute guyyaan saftii ta'a duraanillee xiqqasho ani osoo jedhee ture hin danda'amne waan ta'eef wanni rakkoon uummataa fedhii nama dhuunfaati gatta'uuf hin jiru uummanni yeroo kamuu jiraatadha uummanni yeroo kamuu kabajamuu qaba waan ta'eef umaa wanni kanarratti wanni wal jala laafuu fi wanni ebalutu natti aara fi ebaluun na jibbaa fi minaamin jedhamuuf hin jiru ani saba kiyyaaf dhaabbadhe jibbamuu miti yoo fannifame gammadaa kokkolfaa fannifama akka atleetitti uummata kiyyaaf kokkolfaa du'a yoo du'a taate yoo shiraami jechuudha naroo dhaabbatee shira shirte jedhee kilaashii kan akka qabu jiraannan wallaahi kokkolfaa du'aan uummata kiyya kokkolfaa gammadaa du'a kanuma fixadheera. Illu itti fufi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anna haji uffanna jedhanii kuni waan shira qabu nuyyuu dubbanni irraa gaafa qarqaarsi kun qabamu jechuudha. Ijoolleen qeequu dhiisaa nuti sagalee ta'aa ture hin qabamee jira. Barcumarraa walii ka'an malee dhugarraa waliin ka'an jechuu barbaade. Hawaasni Oromoo nama tokko hin tarran akka mataa kiyyaatti wallaahi. Nama tokko lama sadiitti tokko intara jedhee yaadu jechuudha. Lubbuu baatu kamana ta'u kamana jiru moo ka reeffa ala jiru awwaalata. Qorataa galchii yoo bakkeen jira. Kam awwaalatta nuti mana ta'e. Akiyyee ganna buusiiti qorataa galchi. Mana teennee dhuminee nyaannee bashannanaa jiru. Dibannee laayifii irra baarra uummanni keenya muka jalatti daa'aa jira achi dubartoonni keenya magaalaa irraa buqqaanii achiyyuu bahee jira amma lolli jechuudha agaarfatti baalee agaarfatti achiyyuu buqqaa jira uummanni jechisiin jira arsii keessa ta'e shawaa keessa ta'e wallaggi Oromoon bakka maraa nagaan qabu nama lama sadi asirra fooloorsii qabaachuu fi beekamtii qabaatte hawaasa taradee ani yaadu eenii taa'anii amma achirra Oromoon beekuu qaba geemiin jiraate Oromoon buqqa'ee waa'ee geemii haasa'uu dhiifte waa'ee uummata haasa'uu qabda jalqaba lubbuu baatu geemii fakkeenyaaf 15 ji'atti Oromoon tokko ta'ee nama kana bira dhaabbatu guyyaan hin taruu qaba maa waaqiyaamaan buutu fakkeenyaaf geemii 15 yoo jijjiirre ji'atti tokko ta'anii akka Oromootti dhayinee tapsiifnaa amma geema qarqaarsaa argee irra laal ijoolleen giiftara akka isaan leencatti kennaa turan jechuudha Ibrooshataa geemii taphatu isa bira dhaabachuu dadhabanii miliyoona lamaallee injifachiisanii garuu uummata keenya caalaa jedhanii uummata bira dhaabbatanii gaafa biraa taphadhu ayyee dhugaa qabda gaafa biraa si tapsiifna garuu uummataa kana wayyaadanii uummata bira dhaabbatanii jechuudha dhiisanii akkasittu dhiisanii dhaqanii haa taphatanii taphatee jechuudha lachuuyyuu miidha geemii guyyoo dhugaa dubbanne wallaahi miidhaan giiftaroota dhufanii uummataa yoo kenna geemii dhaqanii yoo kenna wanni kun sirriyyuu jalqabumaa jechuudha nama tokko dhuunfaa uummata hawaasa lafarra deemu harmee deemne ijoollee xixiqqoo qaanii gararra jiran akkamitti caalaa hin caalu jijjiiramuu qabaa yommuu jiru ammallee fuuldurallee shira maalii akkanaa dhiisa namni dhuunfaa asirra jiru hawaasa lafarraa buqqa'u biyya jiru ka biyyarra rakkatu ka beelawaa jiru dheebataa jiru tokkochiyyuu hin ta'u kijiba walitti ni minaa Oromoo kijiba maa jaalattan gooti ana Ameerikaa jiru geemiin taphadha yoo siin jedhe ka nyaadhee dhugee uffadhee akka barbaade bashannan akkami hawaasaaf fakkeenyaaf jijjiiruu hawaasni namni kararra deemu uummanni kararra jiru akkamitti ani isa caalaa jechuu barbaade kijiba ofirraa dhiisaa dhugaa walii himaa shira dhiisaa yoo namni waan wayii dalagu shira asiin shira qabda asiin shira kamtu shira eenyu nareesh wanni irraa faannoo finnamoo biyya biraati guraagee faa finne as bakka kana uummata sagalee haa ta'u uummata qarqaaruu kanaan Oromootiin shira qabda yoo waan wayii godhu shira qabda waliin jenne eeshi lafaa baafna warra du'e baastamoo kan baastee nama qarqaarsisuu barbaadde. Ani garuu naaf hin galu wallaa wanni kenna uummata keenya tokko taate uummata keessan bira dhaabbadha ganaa uummanni biraallee buqqaa mootummaan nu buqqisa uummata Harargee qarqaarree birrii kennine uummanni suni maal goone namni dubbateera nam tokko Oromoo waggaa 3 asirra qarqaarsa wayita gootu birrii malee waa'ee uummatni sun maa buqqa'ee eenyu buqqisee afaan walitti ziippiin cufamee jira warra qarqaarsa
hin dubbatan. Birrii qofa birrii fida birrii gaafa akkana uummanni buqqee maa buqqee bakka sanii hin dubbannu jechuudha. Kanallee dubbachuu qabna. TikTok irratti uummanni kun maa buqqee birrii qofaa miti harargeen kan kararra deemtu birrii dhabdee isin fakkaate kan buqqisanii jimaa kan gurguran dhorganii kararra guuran. Kana maraa waan godhu osoo beeytanii qarshii qofa fida uummata sirkaa. Ka kararra gabbuqqisu waan sanii maa buqqee uummanni sun hin dubbannu qarshii qofaa jechuu kanallee haa dubbannu. Ka geemii ammallee ufiima Oromoon qarqaarsi biraallee yoo dhufee geemii abbaan fedhe qabate uummata bira dhaabbadhu. Giiftarillee kuunillee wallaa dhugaa siin jedha yoo dandeette nama sanillee hinjifachiisi jalqaba uummata caalaa jechuudha. Uummata Oromoo jaalmaroonu jooriyyuu Oromoo olii miti jechuudha jijjiiruu qaba. Warra asirra jiru ani geemii qabaa shirranarra tattanii kuunarra qabatee uummata abbaan diidama yoo qabatte hawaasa Oromoo lubbuun bahaa jiru. Nama lubbuun bahaa jiru guyyaa guyyaan namni du'aa jira. Nuti nyaannee mana keessa teennee dibannee filannee tottollee uffata aadaa uffanne alaabaa uffanne geemaaf dhufnaa jechuudha. Geema qabannaa jechuudha. Bashannana hawaasni namni dhibba meeqaan ulaalaa achi immoo namni kuma meeqaa lafarra dhumataa jiru wal sobuu dhiisaatii wal jala dhaabbachuu haa dhaabnu yoo namni waan wayii dalagu shira qabdaa ijoollee si waa gootu arrabsuu giiftaroota asii dhufte hawaasa qarqaaran jejjeequu kana ofirraa dhiifne gaarii na fakkaata. Dhimma ufiif jiraachuun faayidaa akkasiin qaba wallaahi lubbuu teetii uummataa jiraadhu. Ummata wallaahi osoo geemii qabaadde inumaayyuun dhiisaa yokkuma jiruun ummatuma kanaaf akkuma jiruunuun dhiisaa jechuu barbaadeeti. Haa ta'uuti isoo kee taphadha ammaa achi garuu ummanni geemii qabattee si duubaan ummanni Oromoo buqqa'ee yeroo barbaadetti Oromoon qabee geemii ummataa guuruu hin danda'a jechuudha. Dhorguu hin dandeenye. Kun waan hawaasaati dhimma hawaasaatiif nama dhuunfaa walitti hin fidina. Wallaahi dhugaa isin hin jedha. Kanaaf akkasitti jabaadhaatii asliin faa shira keessa jirti. Gattan asliin faa shira wayii keessa maakii faa hin sababatina. Bobbaastanii ijoollee tan amma gaafa harargee irraa akka gaafa harargee jedhe gargaarte akkanuma arrabsaa oolan. Akkanuma arrabsaa oolan. Achirra teettee fooloorsi hin qabdu hin guurtu garuu jala teettee akkanuma wal ijaartee arrabsaa ooltu kunillee dhufe jeequuf wanni isin hin goone hin jiru jechuudha. Asii geemiin gad dhufe geemii kana sababattee uummata waliin dha'uuf annaaf hin galu wallaahi dhugaa isin hin jedha. Uummanni kararra deemee beelawaa jira rakkataa hedduu jira. Ajandaa kana ofirraa dhiisaa uummata keessan bira dhaabbadhaa borullee Oromoon ganaa buqqaa gaafa buqqa'ee geemii jettanii gaafa Oromoo dhagaa wal dhagaa fakkeenyaaf osoo 15 ji'a ta'e geemiin lamii nama jiru kun wallaahi billaahi namni martuu dhaqa kutaan martuu si bira dhaabbatee haga danda'e waan qabu asirraa namni kenneefillee exchange godhe siif kenna garuu ammoo wayita akkanatti deemtu kana namni si mufataa jechuudha. Abbaa fedhe maan ta'an anuu namatti mufadha fakkeenyaaf geemiin jijjiiru hawaasa Oromoo ani caalaa ani geemii taphachuu qabaa inda'um qarqaaruun qabdanii qaamsan sirbinee dhiichifnee garam dhiichifta abboo reeffarra dhiichifta reeffa du'ee kararra ciciisurra dhiichifta uummata Oromoo baqatee kararra yaa'utti ati sirbita maal sirbita teetiifuu dhumte kararraa buqqaate harargeen kararra jira wallagga shawaa walloo yoo deemte arsii sirkaa namni du'ee kararra jiru ati tiktok irraa akka sirbitu annaaf hin galle wallaa dhugaa isin hin jedhe siiriyeesaan kijibaaf osoo hin taane dhugaa onni marraa dubbadha kijiba dhiisaatii gattaa Oromoon ufii tapsiiftu giiftaroonni asirra jiru kan nama tapsiisu birrii teetiin sii jechuudha ilma Oromooti haati ta'e obboleettiin ta'e biyyatti kadhumaa jirtu san ati murteessuu qabdaa. Abbaan geemii taphatu geemii yoo taphatte ani murteessuu hin danda'u. Maaliif naman naa kenna Oromoon waan naa kennu Oromoo dhaga'uu qaba malee Oromoo ol ta'ee akka barbaade ta'a akka barbaade godhaa yoo jette ani gaarii natti fakkaatu akka mataa kiyyaatti ani filaawurii illee ittiin kennu dhiifama naa godha nama akkasiisanni wallaahi yoo barbaadde feemasii miti miliyoona qabaadhu. Deemi biyyoota alaa kana keessa laali waan fooloorsiis miliyoona 2 takka 500 wal fixan kan namni miliyoona meeqa qaba abbaa 25 namni abbaa kanaa jedhuun hin jiru fooloorsii miti dubbiin jechuu barbaadeeti yoo wal qabannee wal dhagaa uummata keenya qarqaarre wal dhufne gaarii na fakkaata wal afaan deebine akka namni tokko namni lamaa sadi uummata Oromoo taruu hawaasa asirra jiru taruu waan akkasii kana ammaa chilla jalaa ba'a kana amma bira dabarraa miti ka lammaffaa yookiin sadaffaa dhufu yeroo barbaade qarqaarsa Oromoon buqqee jennaani geemiif jennee nuti wanni qarqaarsan jijjiirruuf jiru yeroo barbaanne qabne gaafa geemii sanillee barbaanne geemii jijjiirate abbaan taphatu Oromoon qarqaaramuu qaba malee Oromoo lubbuun bahaa jirtu ati geemii taphadhu wanni nama akkas harka walirra qabduuf ani waan jiru natti hin fakkaanne giiftaroonni akkana waan akkanaa dalaydanillee dogoggora keessa jirtan dogoggora hamaa keessa wallaa dhugaa isin hin jedhe dogoggora jajjaba keessa jirtan yeroo geemii nu tapsiifnu durii namni geemii taphatu giiftara dhaga ammaa kun ani hin beeku waan dhaga'uu dhabeef adda addaan ijaaratee deemana fakkaate geemii kana dhaabii waan hawaasaatu jira
gaafa biraatti qabadhu walirratti hin qabatin ji'a ja'an qabadhu daansiis akka giiftaroonni miidhamnetti akkana qabadhu jedhanii walii himanii deeman. Ka ammaa kun yeroo takka geemii shan qabatee giiftarallee miidhaga Oromoon qarqaarrillee godhaa jira ufiillee dhufee dubbii waliin naqee uummata Oromoo wal lolchisiisaa jira. Gadduu galatoomaa waan akkanaa dhiisa asliin maakii irraa qabu ashira wayiitu wanni isaan qaban jiru. Kun dhimma hawaasaati. Dhimma hawaasaa irra taphni hin jiru kana galli qimsi bishaan itti dhugu jechuudha. Osoo geemii namni dhufee sirra qabate maakiin sirra qabatte an dhufee sirra qabadhe shira jedha. Dhimma hawaasaa irratti wanni akkasii taphni akkasii hin jiru siifuu isiniifuu sheemidha wallaahi biig sheem. Akkasii akka jechuu barbaade hedduu galatooma. Kanaafuu qophaa'aa gara qarqaarsaa jechuu barbaade warra geemii taphatullee izookee bira dhaabbadhaani haa taphatanii garuu ammaachi muudii akkanaa kana nurraa jijjiiraa akka Oromootti jechuu barbaade walitti himaa dhugaa wal sossobuu waa wal jala mataan gadi jedhu namni nu nyaachisu hin jiru nama nyaachisu hin jiru. Asi wal geenne saba Oromoo qarqaarra malee namni waasi nyaachisu wal nyaachisu hin jiru. Wal bira dhaabbanne akkasitti Oromoo waa qarqaaruudha galatooma. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Yo carraan akan ditanding dubbadda. Jira keenya galatooma maakii galatoome. Maakii ajaa'ibaa naqee jalaan gabbuu agarsiisa takka. Hudduun abbaan dagatee tucheen sagal ciniintii jette Oromoon gizee maaqmaaqtu. Obboleeyyan keenya kasirkaa osoo kararratti hofanii jiranii osoo mootummaan rasaasaan fitu jiru geema taphannaa jechuun ana akka kiyyatti dogoggora guddaadha. Ana jalqabumaa jechuun ture ammallee ibduuman jiru niin dubbadha kana maaliif dhugaarraa waliin ka'anii barcumarraa waliin ka'an malee dhugaarraa waliin ka'anii jedhanii. Ustaad Hamzaa galche. Ana buusi Ustaad Hamzaa galche dhiifa obboleessa kiyya si afaan dubbadde. Hamzaa galche. Taa'e anaan bu'aa ajaa'ibaan bu'inayyee anjalaan jira. Akkasii maal seetan yeroo kanatti geema taphachuu jechuun odoo uummanni san karaarra jiranii ifiif bishaan qabbanaa'aa dhugaa mana bareedaa keessa taa'aa wifi fayyadamaa osoo uummanni biyyeerra ciisu osoo waan nyaatan hin qabne waan uffatan hin qabne uummata kanarratti geema taphannaa jechuun mootummaa uummata san rasaasaan fitu jiruu fi namni amma geemaan taphadhaa jiru garaagarummaa natti hin qabu yaada kiyya dhiifa manaa godhaa. Garuu ammoo akka yaada kiyyaatti geema kana namni abbummaan fedheewu nama Oromooti olii miti. Abbummaan barbaadeewu uummata oliiti miti. Feemasaas ta'ii waan feetees ta'ii. Geema kana abbaa jijjiiramuu qaba yaada kiyya kun dhagaa. Yookaan ammoo ammumarraa eegalee yeroon qabamee jechuu boru guyyaa beellamaa itti yeroo uummanni gargaaramu qabamtee uummata gargaaru. Zaman mana wala dufne ummata gargaraa yenne murteessuu danda'u qabna. Maaliif giiftarri fadheewu geemarri fadheewu ummata olii miti. Sanii waan amma miira keessaan jira guyyaa kanaas wannattiin oolee galatooma Ustaaz Hamzaanis dhufanii jiranii Ustaaz waan kana mee irratti dubbadda galatooma. Obboleeyyan kiyya yeroo takka waa jiru Ustaadni osoo hin fudhanne. Wanni ni jechuu fedhu laal wanni dhufte keessa jirra rabbiin keessaa akka khayrii qabutti nu haa baasu. Tawiliitiif garuu akka Oromoo kutaa 11tti gaafa nama gargaarra jettanii waliin dhufuu deemtan geemni abbaa fedhee yoo dhufe akka namni irratti hin hirmaanne waliigalaati higgi akkasii baafadhaa lafa kaayyadha. Akka ammaa kana wal afaan namni seenee gartee namni garee qabatee walitti hin tuulu. Namni yoo higgii takka bareedduu lafa kaayyate wanni wal godhu hin jirtu jechuudha. Akka kutaa 11tti namni waliigalee gaafa nuti kanatti gartee obboleeyyan keenya haadhotii teenya abbootii teenya gargaaruuf dhaabbanne abbaan fedhe geema'uu qabate kaansil godhamuu qaba. Yoo inni hin goone biraan dhaabbannu jaati murteeffadha irra waliigalaa fi obboleeyyan keenya. Kanumoonni inni jechuu fedhuani ustaaza keenya dhiifama guddaa si durallee baheetti fufi. Galatoomi ajaa'ibaa ta'e ulfaadha. Laali jara keenya jecha shira juu kana hoggaarra deddeebi'eetiin taraa hedduu shira jeennatti tole jechuun shirri juu kana. Tanaaf dhugaa rabbii
shirri xaxame taanaan nama akkatti xaxamee fi namarra xaxame ni beekta. Quba namatti hin laatina. Ani ijoolleen tun geema naaf hin qabne namni shira isaanii nurra xaxe jettan. Geema kana ani deemaatiti viidiyoo tiyya jala seenaati guyyaa kamiin viidiyoo gadhiisee ja'a laala. Apriil guyyaa 4 gadhiise. Raajee Tasfaayee Apriil guyyaa 29 gadhiise. Gisee kana eenyu shirata. Shira xaxanii shira narra xaxan ja'anii dafanii himachuun maal jechuudha? Taakka. Lamada osoo shirrinuu xaxame mee shirumatti xaxamee waa jennu fakkeenyaaf. Ummata kanaafi ati nam tokkoon ummata kana dura dhaabbattee shiraa narra xaxame jechuun mataan isiituu shira. Ani dila ganamaa dila kalee wanneen hin lolu jiru amantuu amanu baattu jaalattuu jibbitus geemni kiyya kunis kasaatiis baatii tana keessaa haa bahuu jeetiin lolaatu. Gantummaan jaaramtan shira xaxxan hinaaffaa dhiisaa akkuma ammaas jalaa jaallan. Wallahi nama dhiiga nafxanyaa amaaraa keessaa qabuutu hinaaffaa ja'a. Mee maalittiin hinaaffaa? Baatuma tana keessaa bahee uummanni kun nagee wanni haa ta'u gaanan jee ani giftaraan qaba maal eenyu deemu giftara kasa. Ani gaa guyyaa sabtii akkaan itti uummata kana dura dhaabbadhuun qabu ammoo guyyaan sabtiidha. Ganama subii salaata subii irraa hin eegatan. Yoo makkeen hin banne jinni yaammadheetiin laayifii keessa ta'a. Salaata subii irraa gargaarsi uummata kanaa eegalamu qabu. Nama achi dhaqees hawanni godhes yoo ammoo geema kana nagiyaa waliin dhufnee baatiilee achi buqqaafanne yoo jenne waliif galle. Yoo ammoo uummata kana afaan dhaabbanna jenne wallaahi wabbillaahi gadalii buutan. Geema kanaa cabee dhuma malee. Zaahir yoo feetan tana haasoo yoo ammoo kijiba feetan Oromummaa. Ayyoo sanirra Oromummaan caalti ilmoo sana mosa viidiyoodhaan laalin ni jarre. Dubbii tanaan nama dhaga'amuuti jara keenya. Nuan dhugaa rabbii mee dhugaa viidiyoo ayyota booyuu san hin laalin immoo. Dubbii tanaan namaa galuuti immoo ana qofaaf galuu jirti jara keenya moo namni rooboota ta'e jira naa himaa. Sigale ani tanumaan dhaammadha. Warri immoo gartee anaanis gooticha jaarraa abbaa gadaa garbaa tolaa jettan boleeyyan kiyya uummata keenya kana garbaa tolaa. Tanaaf an tanumaan isinit dhaammadha. Ani immoo wanni takkittiin hin barbaadu. Ani yoon hin taphanne inninis taphachuun qabu. Achi waliin buqqaaneetiti baatiilee fagoo keessa qaba. Yoo ammoo akkuma inni giiftarootaan dhaadatee utaalee ni injifanna arraas ni injifanni takka boruus takka ni injifanna iftaanis takka ni injifannaa inni jedhu san waan abdate ani beeku. An Oromoon nu taphachiisatti hin beeka malee Oromoon haadha fi jidhiiftee deemtee yoo gaa namatti hin dhagaamne ani beeku tuni sigalee. Khadura qabate ana khashirrirra xaxame ana shiraanarra xaxame jaanii filima uummachuun maalisa? Kun yaada fokkotaadha jara keenya filima waraabessi nyaate. Hamzaan geemoo gosatti taphatee geemoo gosatti jinni na taphachiise. Oggu takkaan taphadhe takkittis hireetiin isinii fite. Walii gallee ammoo obboleessa keenya haa galatoomu. Galgala dhibba takka taphate galgala kuma dhibba takka taphate hanga TikTok banate kana guutuu galgaluu geema taphachuu jira. San baala sani wannidha baala qixalaati qixaliidha qixala maallaqaa miti san taphaaf yoo akkana haadhaaf jira yoo dabarsine ani kunoo uummata kanarraa cuquchiisuuf qophiidha ammoo aanfeer natti hin godhinaati na waliin kuchiisa. Guyyaa sabtii kanaas an irraa buqqeetiin qaanfadhee sigale dhugaa rabbii anumatti utoluu dide namni tokko jijjiirinaan hin jenne iluunnaan hin jenne asliinnaan hin jenne
akkinaan hin jenne jijjiiri guyyaa jummataatiin godhaa kalaas je'ee ana kan guyyaa kanas jijjiirate ammoo ummanni kaa waan gartee obboleessa keenya tiriidantii keessan sodaadhee jijjiireetti fakkaata ani jinnii huu sodaadhu namaa kanaaf akkas quba qabaadhaa ajandaa haree isinii baasuuf miti osoo waan kana galgaluma kana fiddanii dubbii tana tolchitanii waami ooyitii yoo wal dhageenye yoo wal dhageenye wal kabanye antanumaan jaadhiifamanaa godha ammoo gargaarsi uummata keenyaa guyyaa sana bitaan taatu mirgaan taatu hin hafu guyyaa san namni namaa taphatee gargaarsa kana dhufaa wanni jedhu sana ibsa isaallee haqa guyyaan sabtiidha osoo abbaan fedhe geema qabaatee wanni taphatamu dura abbuu akkasitti deemaa dhageetti. Kan ditani lina sawa maki dubbadhu samboota sabboon fi samboota eegi. Hayyee amma wanni jiru maal seetan obboleeyyan kiyya maakis aslis hamzas raajis ta'e hundi keenya ilmaan oromooti. Oromoon immoo rakkoon oromoo rakkoon ummata keenya kan shirka rakkoo oromoo hundaati. Rakkoo aslii fi maakii fi hamzaa qofallee miti. Raajiifis rakkoodha. Ummanni keenya kuni osoo ummata keenya kanarratti rakkoon akkanatti garmaamtu osoo namni keenya akka bu'u wanni garmaamu kabiraa takka waan jiru natti hin fakkaatu. Abbaan fedhallee yoo ta'e jechuudha. Waan kana irra deebineetillee dubbachuullee hin barbaachisu na durallee hedduu dubbattanii wanni jiru maakii asli jennee nama tokkotti quba qabuu hin dandeenyu. Namni biraatillee nama tokko ijoollee sanatti quba laatuu hin danda'u. Hamzattis maaliif hundi keessanuu rakkoo hedduu ummata kanaa wajjin dabarsitan dhugaa isin ummata kana biraa qabdanii fi dhugaa isin ummata kanaaf gootantu dubbata malee isin feemasa taatanii feemasa ta'uu dhabdaniif addunyaa tanarratti haalaan deeggaramu yeroo hunda dhugaadha malee namaa miti. Namni yoo ati dhugarraa miti si deeggaruu ni dhaaba. Abbaan fedhe har'a si galabbatee borool si qabuu hin danda'u. Hojii tan teetii akkas si godha. Abalu kun dhugaa dubbata. Anasli kana jaalatuuf maaltu akka anasli jaalu na godha. Dhugaa inni dubbatu fi dhugaa inni qabudha. Malee inni na jaaladhu jee ayidoon kee. Andan taanaan kan waan gartee beekamtii fi kana kanaa miti. Laffaati ijoolleen tun laffaati. Dhaabbattan uummata keessan kanaaf dhaabbattan. Waan hedduu uummata kanaaf daleedanii jirtan. Waan guddaa gootanii waan xiqqaadhaanis tanamaa jala lallaaluun hin barbaachisu. Amma beekamu uummanni addunyaa tanarra jiru guutuun uummata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hundi immoo isa kana jaalata, hundi hin jaalatu. Wanni ilaalamu maali? Uummanni keenya kun rakkoo jira. Rakkoo uummata keenyaa kana caala wanni nuuf caalu takka illee nu hin jiru. Tana dhibbatti beeku. Hamzaan as dhufee ani uummata keenya kana duran dhaabbadhu gargaarsa kana baatii tana keessaa illee ni dabarsina gisee jiru kuni deebii dhiiran anaaf akka nama tokkotti. Namni kuni geema kana yeroo dheertuu itti qabate gurbaa kana durallee itti qabate nan dhiisa uummata kanarra naan caalu jechuun isaaf qooda kaa'uu danda'uu qabda. Namni dhugaa kana isaaf qoodan keenya nama biraatiif illee qoodan qabu. Tun dhugaa jirtu daasii. Ka itti aanu hoo ka itti aanu namni uummataaf dalagu namni saba kanaa dalagu waan xixiqqoo jala si ilaalu abdi si muru arrabatti si jarjaru gandatti si fiigu namni sabaa dhaabbatu gisee hunda sabaaf dhaabbata. Fedhu itti haa dukkanoitu feetu isaaf haa iftu. Rakkoon isaa uummanni isaa furamuudha malee rakkoo dhuunfaa isaatii miti. Asliin ni jiraata akka fedhe jiraata. Maakinoo abbaa feete olitti hundi keessanuu warra asirra jirtan rammeeji. Namuu jireenya isarratti mootii. Akkas kabiraa nuti gartee abaluu kanaa takkana shira abaluu kanaa tataa namni tokko shira xaxuu hin danda'u. Namtichi ammaan tana haala amma irra jiru kanarratti ummata isarra shirxatu jira malee namarratti miti. Akka Hamzaan dhufee as dhaabbatee aninin dhiisa ummata keenya kanaaf ummata keenya naan caaltu jetti kabiraatileen dhufee akkana jedhuu danda'uu qabu. Yoo akkana jedhuu hin dandeenye nama santu rakkoo qabu. Kanaaf amma wanni irraa haasa'uu qabnu guddaan akka aanaa akka Qureeshitti wanni irraa haasa'uu qabnu guddaan yeroo geema kana itti uummanni keenya eegalee itti taphatuudha. Erga baatii tana keessa namni dabarsuun jiru tokko ni dabarsa jee tokko ni dabarsuun jee jennee quba walitti illaan
asbaa guyyaan saftii ha ummata keenyaati yoo ta'e guyyaan haga sa'a 24 akka reefu asliin jeetti ha ummata keenyaati. Ummata keenya bira dhaabbatu. Kanaa achitti wanni biraa wanni quba walitti nu laachisuu fi wanni wal homannu takka illee hin jiru. Isin ummataaf daleedan sirriitti daleedan. Waggaa meeqa daleedanii har'a gartee guyyaa takkaan lafaatii tasintila tana namni balleessu illee hin jiru. Yoo nama dhamaa nama dayyuusaa ta'e malee. Ni dubbattanii ummataaf ni dubbattan. Ni dhaabbattan ni dhaabbattan. Gizee hunda bakka khayriitii isin agarre. Shiraa fi maarree namni haasa'u kanallee isinii nama shira walitti xatu isin agarre. Wanni gartee anuu akka dhuunfaa tokkotti akka isin jaaladhu na godharra dhugaa isin qabdanii malee na jaaladhu jettanii ani isin jaalachuu hin danda'u. Kana dhugaa immoo dhugaan nuti dubbatu qaba. Dhugaan nuti dubbatu qaba. Namni kabajaa na biratti qabu gizee hunda ani nama ummataaf kabajaa qabu. Hai ummanni shirkaa kuni ummata keenyaa miti obboleeyyan keenyaa miti. Ummata keenya dhiiga keenya dhimma isaanii kanaatu nu maraachuu qaba moorri kana maraachuu. Garuu dhimma ummata dila kanaatu nama tokkoon kompeer godhuun nama kanarraa gaafii barbaadu ni dhiiftaa moo hin dhiiftuu jaanii gaafatu naanaaf qaanye. Waa hunda qacaalu ummata waan ta'eef. Kanaafuu akkasitti akka hubattan hin barbaada. Galatooma isin jechuun barbaada akkasi. Ayyee amma taraantii na fakkaata. Dhageema. Hin dhageema. Hin dhagayamu waa jedha. Gabaabsiitti fufii hin dhagahamu. Okay. Ayyee anu waan hedduu naase'u. Ani sa'a 12 dalagee bahee osuma waan kanaa dhageeffadhu. Galee rafee ammallee wayita ka'u kanumatu haasa'a. Waan haganaatti solutionii hiruu hin danda'amne. Anyways, ani wanni awwala seenii wayita makiin bante sa'aatii meeqatti mana banaa akka jedhu sana ni bas interesting kiyya gargaar sa'aatii meeqatti akka ta'e barachuu fi just waan tokko tokko achirraa dhaga'uuf dhufeeyyuu saniif ol seenee eegasii bal'atee ammaas ga'ee jira. Wuma kalee haasa'amee turre deddeebi'amee haasa'aa jira. Ustaazni dubbatanii jiranii iluun waan dansaa dubbatee jira. Asliin jedhee jira. Ustaazni ani uummata kiyyaa gadii hin jijjiiraa yoo barbaachisaa ta'e yeroo biraatti qabachuu hin danda'a jedhee jira. Bakka akkana waan akkanaatti dhagahamuu qabu silaa. Wanni uummanni caalu hin jiru ta'u uummataa tanatti nutti jajjaba amman tanaa yoo ka jedhamu taate namni marti nu san jalatti silaa hiriiruu qabaa tureeyyuu waan garaa nama nyaatu nu giftara waan ta'iniif akkasitti taayitaa akkasii qabaannee eebeloo akkana godhe jechuu hin dandeenyu. Uummata keenya gargaaruu feena ta'aatiin nutti hima. Amma waan mana itti baneef ni beeytanii gaaffiin isin gaafataa jira. Gargaarsa kanallee illuufaatutu qabee ijoollee hedduutu qabee nuti miti. Nuti waan uummanni ijoo qofa hojjannaa. Amma gaa sa'a irratti waliin galee cinaan sa'a 3tti banamu jira, sa'a 5 haja'u jira. Anamma manni xiyya fatti banamu sa'atti banamu hin beeku jechuu. Kanaaf sa'a meeqa murteeffattanii amma waa'ee gargaarsa irraa dubbanna. Sa'a meeqa murteeffatu anarra walii galla jechuu. Sa'a isin jettanitti immoo ani saba kiyyaaf arraa miti kan guyyaa keessaa miti kan saba kiyyaa hojjedhu durumaarraan hojjedha. Sa'a isin jettanitti ammana isiniif banuu qophiidha jechuudha. Kanaan wanni beeku kana tokko eekee itti fufee amma keetii. Hayyee galatooma. Hayyee baga jiraattanii mana raacheen ture sa'a lamaan tokko dura haala jiru achi hubannoo qaba. Duraan dursa waa'ee gargaarsaa uummata shirkaa mudannoo isaa mudatee faana wal ilaalchise kana durallee dubbadheen jira. Haa ta'u garuu beekamaadha gargaaramuu qabu uummanni keenya. Immoo yeroo uummata keenya gargaaru yeroo hundumaa miidhaa mootummaan Abiy Ahmed saba kanarraan ga'aa jiru wal yaadachiisaa deemuutii fi sabni keenya gara qabsoo isaatti qalbii akka deeffatu wal yaadachiisaa deemu akka malee murteessaadha. Sababni isaa gargaarsi kun bakka itti dhaabatu hin qabu yoo mootummaan kun waliin sirreesse. Kanaaf qabsoon immoo barbaachisee gama waraana bilisummaa Oromootiin lolli mallee labsameetiin golee Oromiyaa guutuu deemutti jira. Kanarratti furmaanni kamiin godhamuu qaba akka jedhu yeroo hundanuu yaaddessuu qaba akka jedhu yaadachiisuun barbaada. Ittaansee gara sagantaa amma haasa'amaa jiru ilaalcheetu
waan tokko sirriitti qalbeeffachuu danda'u qabaanna. Dhimmi kun hundisaa dhimma Oromooti. Warri geemii taphatus Oromoo, uummanni mootummaa kanaan rakkoo irratti kufee jiru uummanni shirkaas Oromoo, warri geemii taphachiisu giiftaroonnis Oromoo irra jireessa jechuudha. Furmaannis Oromoo. Dhimma Oromoo, furmaannis Oromoo. Erga kana jennee aslii faana gara tokko yaada kana walii qooduu yaallee turre wannichi waan danda'ame miti akka furmaataatti amma yaada wal fakkaatu kaastan asirraa akka furmaata irraa haasa'uu barbaada jechuu barbaadetan. Haga tokko nama hunda yaada hunda walitti nu fideetu usuu walirratti hin duulamiin utuu walirratti hin mufatiin haqabu walii qoodee geemeroonnis tapha isaanii taphatanii gargaarsa uummata keenyaas godhame. Sababni isaa bal'aadha Oromoo guddaadha. Harka isaanii diriirsan jennaan kana dhimma sadan kana bareechanii yoo galmaan ga'u ni danda'ama. Kan inni barbaadu qajeeluma qofa. Ilaalcha qajeelaa qabaachuu qofa barbaada. Gama hundaanuu jechuukooti. Maal yaadeen ture akka yaadaatti fakkeenyaaf waan geemeriin beektu geemii guddaa geemii beellamaa yeroo jedhamu lakkoofsaan viyuun guddaatu jira injifannoon geemeroota warri geemeroonni giiftaroonni waan kana bareechinee quba qabna. Kabaja akkamii akka uummataaf agarsiisu yeroo geemerri injifatu tapha beellamaa keessattuu tapha gurguddaa jechuukooti. Yeroo immoo injifatamu immoo hammam akka qalbii uummata sabaa jeequ saba saayibarii kanarra jiru jechuukooti keessattuu kan inni ilaallatu. Quba qabna walumaan jechuudha. Giiftaroonnis immoo waanuma akkasii akka gammachuuma kana uummata bal'aa geemerri gammadeetiin uummanni bal'aa duubaas gammade ka jedhamuun wal quba qabaatee neetwoorkii bifa ta'een wanta deemudha wannichi. Sana akkaataa kanaan quba qabaachuudha. Immoo sagantaan kun geemerri dhimma dhuunfaati. Ji'ootaaf Hamzaa isaa ta'u raachee ji'ootaaf saganteeffatanii waan itti deemamaa turedha. Dhimmi uummata keenyaa shirkaa yeroo dhiyoo as garan kan sagantaansa qabamedha. Waa'ee uummataa ani sanarratti warri na beektan na beektu sana gadi xiqqeessuuf illee yookaan immoo dursa